deebiftan qabdu yoon deebisi maaliif hin deebisin fonqolcha mootummaatu Lammaa Magarsaa irra gaggeeffame is from nowhere nami beekin jiru nami qub qabin jiru nami aangoo kennan tiim Lammaa qaamni mootummaa akka sadoorsisaa jiran baranan ba'u jedhee dubbataa akka ture barana rukutuu malu naajjeesuu malu dubbataa tureera federalizimiif gocha bi wal birqabi compare khagoono federalizimii dhugaa miti federalizimii sobaayyuu ta'uu hin danda'u tiim Lammaan ees dhaq yoo du'ellee bakka waal isa uumati nagar maalti sammudati namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba muummichi ministeera guyya tokko waajjira kan keessa itaana kan keessa caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas ees isan geessan tayyibaa sossobaniituma geessanii haleellaa dulaan irratti tumanii kophaatti argatanii Oromoo na deeggaru baannaa waggaa dhibbaatiif isan cabsaa jedhe dubbatee jedhan wanni kun dhuguma paartichi paartii Oromoodhaaf ta'u miti Shimallis Oromiyaa ufumaan umnuufiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira adeeffaa afaan waliin nu qabanii adeeffaa mataa nurraa rukutee Samboda waan adeeffaan jedhe hunda raawwachuu jalqabe Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuusa akkanumaan dhokachuu moo gad ba'ee uummata Oromoo waan hin qabu gara nama 13tu adeeffaa irraa dubbate 13 Jawaar Mohaammad hidhamuu baannaan ODP faana nuuf jennuudhanii kaasanii ATM addisuu taayee milkeessa awwaaltu bina yaalna yoo qabame ani dhamtaay yoo ani jeefamtaay interview tan naa dabarsaa itti nu kennaati Adaratu nu kenna sunulee laf kennen dabarsine tursine jira akka carraaga waan isiyoon ni boleeduma warri waajjira dhaabaa jiran dhaaboodan malee manni murtii fi poolisiin aangoo takkaa hin qabu biyya Itoophiyaa keessatti warqinee tashoomaayeen Dr. Milkeessaa Kanaafuu Oromoo yaa biyyin deeggarin hin cabaa karooree amma biyyi laf kaayettiin Oromoo ittiin ijjeesuu jirsun jechuu probably titiin taanii na baasifte maataate sirni naaftanyaa kawaggoon dhibbaatiif nu cabsine dirree kana deebineedha dubbati maalan balleesse wannumti ani godhe yoo jiraate na waamte an na reeffachuu dandeessu akkamiin akkasi ta'anidhe maseejii erge maal jedhe na deebisuu didee sanarraan addaan baanee ture pirezidaantii naannoo Oromiyaati akkamam structure Itoophiyaa executive judiciary legislative jira wanni akkasii adeemsa seeraa maaf cabe jedhee gaafannaan waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhuun adeemsa muummichi ministeera mootummaan kun mootummaa Oromoo jettee inamanta kee turte kee beektaa karoor warraallee qubqaba laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru kana jala muraa qabadda Oromoo yoo walti dhufu nu mormuu danda'a kanaafuu Oromoo walti qabamuu dhoowwadhanii karoor kaanii jiran sodaa aangoo jecha dhorkamanii waa'ee koronaa forget about koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasa fayyadamaa jira sabab sirri naaftanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhamatu rakki jeefamuuf karaa yuutuubii feesbuukii karaa gargaraatiin yaamichi godha turan sirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi naaftanyaa jedhamu miidiyaa Oromooti Lammaa Magarsaa gamma iskoort goomma godhateetti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabee Lammaa qabatee fuuldur qaqqabe nu sobaa jedhan Lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan hammana ni beekutti Lammaan isaaniif diina isaan immoo Lammaaf diina iskooltii ta'uu hin danda'u already Lammaa nyaatanii kutanii balleessanii waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte Oromiyaa miidiyaa neetwork abaara turte quba qabna Oromiyaa miidiyaa neetwork ammaan tan diina siif shaneen ammaan tan siif diina gaafi tan deebisnaa gabaabsi dhugaasitti man waan sidoos kun qabu waan justify godhatu kun qabu asumaanu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaadu carraan Oromoo am sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira Oromoo maal ta'uu qabam gaafi maal qaba falmachuu qabsoo